wiixata bilididam shani barrikum lamaaf diddam ilama Oromiyaa Media Network Studio Gaaf Afrikaa Roduteen tabbat xeeyyanni jirraa nuuf dhiyaadhaa jeen salaale aanaalee gargara keessatti ajjeechaaf saamichi qabeenya uummata waraan mootummaan bobbaasuu raawwataman maachaa dhufusaa dubbatama Oromiyaa kibba Guji magaal Nageelle Booran dabalatee aanaalee baay'ee keessan maatii shanee jechuun uummati jimlaan ugguramaa jiraachuu jiraattoti Oromiyaa Media Network deemu nam umriin isa waggaa 18 caalteef maatiitti gaafatama godhuun seeraaf heerbii kamirra barreeffame oduu teentarphatanaan itti xeeyyanna zoonii jiddu galeessa hoonya salaaleet waraanni bilisummaa Oromoo kaabaaf kaabatti shaggar keessa socholool kallattii gargaraatiin narra banam qoolachuu qofa dontaane injifannoolle galmeessuu jirjedha OMN waliin bilbilaan turti kataasis ajajaa waraanicha tokko waraanni bilxiginnaa kunuumat nagaa kimmiineef hojjechuu jirraa jedha ye'uun ingidaa dubbis barattootaaf hojjettooti yuunivarsiitii Wallaggaa uummata sababa rakkoo nageenyaatiif godinaalee Wallaggaa irra buqqaaniif deeggarsa taasisaa jiraachuu isaanii BBC'n gabaas godin shawaa aana amboof miidhaqanii waraanni bilxiginnaa namoota qulqulla afurii hojjees haadholii lamaaf qeerroon tokkollee rasaasaan rukutamanii jedhu Abrahaam Birruurra dhageet oduu teentalaatiin immoo Paarisitti maalla filannoo pirezidaantummaa Faransaay takalees godhamteen Imaanuweel Maakroonii marsalammeessoo ofirraanee jedhan suuraa namoota galmaan kan keessa miiliyoonii 3 kennin jedhan kanaan harcaatiin guddoollee mul'achuu dubbatamaa tanaan mul'ifan qopheessitooti oduu teentarphanaaf ye'uun ingidaati Abrahaam Birruutiif gareen teeknika mosantiim irri deebiin nu dhiyaadhaa jenna. harka fuune akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Media Network oduuwwan OMN kasaatii kanaan Abrahaam Birruutu isinitti hima. Zoonii giddu galeessaa Konyaa Salaaleetti waraanni bilisummaa Oromoo kaabaa fi kaaba lixa shaggar keessa socho'uu lola kallattii garaagaraan itti banamuu gootummaadhaan qolachuun injifannoo galmeessaa jiraachuu beeksise. OMN waliin bilbilaan turtii kataayisan ajajaan waraanichaa gam tokkoon humnoota mootummaan bilchiginnaa waraana bilisummaa Oromoo ittiin dhabamsiisa jechuun bobbaasaa jiru qorataa jirra. Gaabiraan immoo humna weerartuu hawaasa keenya dararuuf naannoo Amaaraatii bobbaafamtuu jilchinee ofirra deebisaa jirraa jedhanii yuun ingidaa gabaasa guutuu qopheessee jira. Zoonii giddugalaa Konyaa Salaaleetti waraanni bilisummaa Oromoo kaabaa fi kaaba lixa shaggar keessa socho'u humnoota kallattii garaagaraatiin bobbaafaman irratti injifannoo argataan jira jedhe. Waraana mootummaan opereeshinii farra riphee lolaa jechuun gara keenyatti bobbaase waliin yeroo garagaraatti lola jabaa geggeessinirraa kan jedhan ajajaan waraanichaa lola iddoo adda addaatti geggeeffame kanarratti injifannoo guddaa argachuuf danda'u isaanii ibsan. Maqaan kiyya Abdii Dhugaa jedhama. Ejeja waraana bilisummaa Oromoo kaaba fi kaaba lixa shaggarii injifannoon nuti arganne gabaabumatti diina keenya diina uummata Oromootitti roorrisu baadiyyaadhaa haga magaalaatti adabaatti jirra irraa hiittachaatti jirra hidhachaatti jirra gurmuu keenya jabeeffachaatti jirra kun immoo ifaan ifatti uummanni keenyas argaatti jira kanaaf injifannoo guddaadha jedhee kanan ilaalu uummanni Oromoo har'a manni isaa gubatu haaduu malee akka duriisan abbaan argee bakka argeetti rukutee bira darbee nagaan galaa hin jiru deebisaa argachaa jira dachaadhaan deebisan caalu sadarkaa qondaalota isaanii jajjabaatti adabamaatti jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo kaabaa fi kaaba lixa shaggar keessa socho'u kun falmaan geggeessaa jiru humna waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf mootummaadhaan ifatti bobbaafame kana qofa waliin miti jedhan ajajaan waboo bilbilaan OMN waliin turtii taasisan kun garee weerartuu milishaa Amaaraa maqaa faannoo jedhuun lafa Oromiyaa weeraruu fi uummata keenya dararuuf harka lafa jalaan bobbaafamu irrattis tarkaanfii jiilchaa fudhataa jiraachuu ibsaniiru. Gama kaaba shawaatiin immoo hidhabuu abootee karaa warra jaarsoof karaa darraatirraan finxaaleyyii of ijaaree jiru. Of ijaaree uummata keenya saamaa jiru galgala ganama waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ishiin dhuftee uummata Oromoo adabsitee adabuuf qabeenya saamuuf ajjeesuudhaan dhufte deebishii laachafii jira.
kumaandoo ishiin hin qabna jettee ittiin dhaadattu darraa keessatti guyyaa tokko hafuura kuttee hawaasni darraa karaa gabaa dhaqatu kadhabe karaa gabaa deemmatee uummanni darraa nagaan akka galu adabii itti godhee biraa deebiira jechuudha. Karaa warra jaarsottis karaa hidhabuu abootettis karaa hedduurraan diina of ijaaree uummata Oromoo dhabamsiisu biraa deemu dura dhaabbatee tarkaanfiiwwan jajjabaa boonsaa fudhachaatti jira. Gama biraatiin karaa Abunaa Gindabaratti darbanii loon uummata Oromoo saammamu akka saammamneef humna isaati waraanni bilisummaa Oromoo daangaa isaa kabachiifatee akka isaan dhufanii uummata keenya san hin dararre gochaati jira. Garee finxaaliyyaa Amaaraa kanas kan hidhachiisee uummata keenya ittiin dararuuf bobbaasu mootummaadhumaa jedhu ajajaan kun qe'een Oromoo kabaja akka argatuu fi Oromoon biyya isaa irratti mirga abbaa biyyummaa akka qabaatuuf qabsoon waraanni bilisummaa Oromoo geggeessaa jiru murteessaadha kan jedhan ajajaan waraana bilisummaa Oromoo kaabaa fi kaaba lixa shaggar kun uummanni Oromoo waraana wabii isaa ta'e kana dandeettii fi diinagdee isaatiin itti fufiinsaan akka tumsuuf gaafataniiru. Keessumaa qeerroo fi qarreen Oromoo yeroon kun yeroo mana taa'ee dhumu ta'uu hin qabu jedhan. Qeerroo fi qarree dandeettii waraanummaa akka aadaa Oromootitti namni Oromoo ta'ee umurii sadarkaa itti waraana ta'uu qabaa. Warri sadarkaa san keessa jiru hundi keenya harka duwwaa billahaadhaan qalamuurra aga dandahame hidhannootti galanii waan hidhannoodhaaf barbaachisu qindeeffatanii hawaasa Oromoo bira dhaabbatanii waraana bilisummaa Oromootti dabalamanii ofirraa faccisuu malee akka loonii qe'eetti gorra'amuun bu'aa hin qabu. Qeerroo Oromootiin kaayii dammaqii bineensi kaduraa caalaa kan hidhannoodhaan malee hidhadhu kan hidhannoo hin dandeenye immoo karaa cufuu hin dadhabdu fincila hin dadhabdu haa fincillu. Mana manatti tokko tokkoon wareegamuu fi saamamuun hiikaanuuf hin qabu. Waltaanee akka galaanaa irra yaa'uu qabna. Waliyaa birmannu qabsootti birmaddaa jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniiwwan biroottis injifannoo guddaa waraana mootummaan Oromiyaa keessa bobbaase irratti argataa jiraachuu itti fufiinsaan beeksisaa kan jiru wayichaa ta'u opereeshinii farra riphee lolaa ji'a tokko keessatti waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf guutuu Oromiyaatti labsames ganamumaan fashalsuu ibsuun isaanii yaadatama. Mootummaan Biltsiginnaa gama isaatiin qaama shanee ittiin jedhu dhabamsiisaa jiraachuu miidiyaalee afaan mootummaatiin ibsataa ture. Godina Shawaa Lixaa aanaalee Amboo fi Midaaqanyiitti waraanni mootummaa namoota nagaa afurii ajjeesuu haawwan barattootaa fi maanguddoota baay'ee miidhaa qaamaa jajjabaa irraan ga'ee jira. Dargaggoota hedduus ukkaamsee jedhu jiraattonni. Waraanni Biltsiginnaa erga waraana bilisummaa Oromoo ergama balleessuuf bobba'ee gochaalee hammeenyaa hedduu lammiilee hidhannoo hin qabne irratti dalaguu itti fufeeti jira. Gabaasi bal'aan itti aanee dhiyaata. Ebla 22 bara 2022 ganama naannoo sa'aatii 5 eegalee Shawaa Lixaa aanaa Amboo ganda Qulliit bakka addaa Billaachaatti waraanni mootummaa qeerroowwan lama badii tokko malee rashanuu dhageenye. Namoota lama lubbuudha yoo darban namoonni kaan immoo meeshaadhaan rukutamanii kan yaalamaa jiranidha. Namoonni lubbuun darban kunillee qeerroo lamadha. Kaan immoo rasaasa rukutamanii mana yaalaa aanaa Amboo keessatti yaalamaa jiran. Aanaa Amboo ganda Qulliit Bilbisaa keessattidha. Kanarra darbee aanaa Amboo ganda Qulliit Bilbisaa keessatti sochii garaagaraa jiru. Darbee ganda Dikii fi ganda Haaruu Turoo keessatti diraarsaa fi hidhaan ajjeechaan itti fufee jira. Gandi Qulliit magaalaa Amboorraa adeemsa miilaa sa'aatii tokko hin caalle irratti kan argamtu yoo ta'u waraanni mootummaa magaalaa Amboo tiksuu naannawa kanatti walitti qabamee jira. Namni ganda Qulliit irraa dubbifne akka jedhutti qeerroowwan kunniin maatii fi hawaasa keessatti warra jaalalaa fi naamusaan beekamanii yakka dalagan tokkollee hin qaban. Kaumsi warra kana abaa'oo shanee deeggaruudhaan abaa'oo shanee sallabuuf jechuudhaan nama maatii uummata nagaa qabu nagaa boorisuudhaan malee rakkoon tokko hin qabu. Waraanni garas qubsiifamee ganduma kana keessatti haawwan ijoollee guddisan lama bakka addaa birbirsa lammaffaatti rasaasan kan dhaye yoo ta'u yeroo ammaa wal'aansarra jiru. Waraanni saalfii fi naasuu hin qabne jaarsolii waggaa 60 olii maanguddoo Dalasaa Galaalchaa fi Dachaasaa Dalasaa jedhaman reebichaamaa irraa yoo ga'u qeerroo Fayyisaa Tafarraa jedhamu ukkaamsuun bakki geessan hin beekamne jedha hawaasi. Qeerroo biraa Fayyisaa Tafarraa jedhamu ukkaamsuun bakki geeffame hin beekamu jedha hawaasi. Oduu wal fakkaatuun guyyaa fi sa'aatii wal fakkaataatti aanaa Midaaqanyii magaalaa Baallamitti ba'uun waraanni mootummaa sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromootiif jedhamee bobba'e ganda Bakaafa Abeetoo bakka addaa Camadariitti
barataa Ibsaa Dajanee jedhamu yoo ajjeesu ganduma kana bakka addaa hayeetti immoo barataa Tamoo Saffaa jedhamu ajjeese. Barataa Ibsaa Dajanee barataa kutaa 7 yoo ta'u hojii jallishiirra osoo jiru yoo ajjeesan barataa Tamoo Saffaa barataa kutaa 8ti bakka loon tiksutti ajjeefamee jedhu maddii keenya aanaa Midaaqanyii. Mootii Kabbadaa ka jedhamu barataa kutaa 7 rasaasan jilbarra rukutuun wal'aansa dhorkatanii jedhan. Ijoolleen kunneen barumsa isaaniitti barattoota ciccimoo yoo ta'an maatii fi hawaasa keessa jiraatan birattis naamusa qabaachuudhaan beekamuu jedhu maddi keenya. Ganduma kanatti jaarsoliin umriin isaanii 60 ol ta'an 3 akka jabaa waraanan yoo reebaman qeerroowwan 4 ukkaanfamuu jiraattonni himanii jiru. Aanaalee lamaan kana malees aanaalee godina Shawaa Lixaa baay'eetti waraanni mootummaa lubbuu qulqullootaa balleessuu fi yakkoota garaagaraa irratti bobba'ee jira. Salaalee aanaalee garaagaraa keessatti ajjechaa fi saamichi qabeenya uummataa waraana mootummaatiin raawwatamu hammaatee itti fufuun himame. Aanaa Kuyyuu ganda Dhaa'ee Hilichootti guyyaa 2 dura waraana uummata irratti banameen yoo xiqqaate lubbuun namoota 8 darbuu kaiman maddeen odeeffannoo himeen namoota waraanaan ajjeefaman keessa manguddoo fi ijoolleen xixiqqoollee ka argaman ta'uu dubbatu. Aanaalee godinichaa biroottis gochi wal fakkaatu uummata irratti raawwatamaa jiraachuu himuun waraanni mootummaa lola waraana bilisummaa Oromoo waliin taasisaa jirutti waan hin milkoofneef uummata nagaa irratti haaloo ba'aa jira jedhu yuun ingidaatu sunitti. Labsa waraanaa mootummaan biltsiginnaa guutuu Oromiyaa irratti labsee hordofee salaalee aanaa Kuyyuu Dagam warra Jaarsoo hidhabuu abootee fi Darraafaa keessatti lolli jabaan yeroo garaagaraatti waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota biltsiginnaa gidduutti gaggeeffamaa jiraachuu qeerroo fi maddeen waraanaa OMN garasii dubbisnee ibsaniiru. Lola gaggeeffamaa jiruun wal qabatee kasaaraan waraanaa jabaan waraana mootummaa garasitti bobbaafame mudataa jiraachuu maddeen odeeffannoo keenya kunniin himaniiru. Waraanni mootummaa lola waraana bilisummaa Oromoo waliin gaggeessaa jirutti milkaa'uu akka hin dandeenye himanii aarii isaa garuu uummata nagaa irratti ba'aa jira jedhan. Ajjeechaan akkanumaan uummata nagaa irratti raawwatamu saamichi qabeenyaa fi qe'ee jiraattotaa mancaasuun gochoota irra deddeebiin waraanni mootummaa aanaalee godinichaa keessatti raawwataa jiru ta'us ibsan. Waraanni guddaan salaalee keessatti bobba'e gochaan inni gochaa jiru waan daldalaan irraa bu'aa buufatee jiruuf jireenya ittiin fooyyeffatu fi ijoollee isaa ittiin barsiifatu jalaa saamuu qotee bulaarraa sangaa isaan sooratanii ilmaan isaan ittiin guddifachuuf ittiin barsiifachuuf geggeessan keessatti yoo gurguratan maallaqa akka ka gurguratanirraa qarshii 70,000 saamuu sangoota saamuu fi waan akkasii irraa qalachuu ro'oota saamuu. Guyyaa 2 dura lola aanaa Kuyyuu ganda Dhaa'ee Hulleechootti gaggeeffameen kasaaraan guddaan waraana mootummaa mudachuu kan ibsan maddi waraanaa OMN'f yaada kennan lola gaggeeffameen miseensi hedduun kan irraa ajjeefame waraanni mootummaa bariituu isaa uummata nagaa irratti akkanumaan lola banuun namoota 8 ajjeesuu ibsaniiru. Namoota bifa kanaan dhuman keessa maanguddoo fi daa'imman illee jiraachuu ibsan. Aanaa Kuyyuu ganda Dhaa'ee Hulleechoo galgala naannoo sa'a 11 gubbaarratti lolli ta'ee lola sanirratti namoota hedduutu waraana mootummichaa gaaga'amee bariituu isaa waraanni suni humna dabalatee gara biriititti gad dabalatee achitti ganama ka'ee hawaasa irratti dhukaasa banee odoo waraana bilisummaa Oromooti irratti hin ta'in hawaasa naannoo irratti dhukaasa banee egaa agammaatitti kan hin mul'annes ni jira kan mul'atee dhaga'ee yoo xiqqaate reeffa nama 8ti namoonni kun immoo jaarolii fiiguu hin dandeenye fi daa'imoota xixiqqoo keessadha daa'imoota xixiqqoo 2 maqaan dhageenye malee ammatti jaarolii keessaa warra akka Fayyee warra akka Tafarii warra akka Dhaqqabaa warra akka Marsoo warra kana maqaa isaanii nan beekaa dhaga'eera. Jaaroliin kun nama ganni isaanii waggaa 70 haga 80 gidduu jiru jaarolii dadhaboodha. Warroonni fiiguu hin danda'anu ittuma qabanii rukutanii. Magaalaa Gabra Gurraachaa dabalatee gandoota aanichaa biroo keessattis gocha wal fakkaatutu mul'ata jedhan. Guyyaa gaafa guyyaa Hamusii aanaa Kuyyuu ganda Hoyyee Cabaree irratti sa'aatii 2 kaasee haga sa'aatii 8tti lolli kan deemee sa'aatii 8 lolli dhaabbatee waraanni mootummaa kun achuma bulee ummata ganda saniillee baskiisee
haadha fi durba takka illee walirratti ajjeesee maanguddoo tokko illee ajjeesee qabeenya uummata sanii immoo qotiyyoota illee re'oota illee indaaqqota illee mana barumsa hojii cabara keessatti guuranii nyaachaa kan turanidha. Hoolota illee wanti isaan jiran tokko iyyuu jiru qabeenya qotee bulaati kan isaan guuraa turan. Midhaan illee akkasumaanii aanaa kuyyuu keessa ganda qarreessaa keessa kan jedhamu midhaan qotee bulaa kumtaala hoo xiqqaatee tilmaamanii paatiroolii namaa fe'atan kumtaala 48 fe'atan qabeenya nama afuriiti. Guyyuma har'aa kanallee ganda darroo dibanoositti duulanii akkasuma godhaa jiranii akka ammaatitti maal ajjeesan maal akka godhan adda hin baafanne malee sochii isaanii ittuma fufeera. Hawaasni gandoota aanaa dagam keessa jiraatus haleellaa waraana mootummaatiif irra deddeebiin saaxilamaa jiraachuu maddeen OMN'if ibsanii jiru. Namoota nagaa akkanumaan ajjeesuu, qe'ee jiraattotaa gubuu, beeyladoota hawaasaa qalanii nyaachuu fi oofachuu akkasumas midhaan uummataa konkolaataan fe'achuun saamicha ija baase kan waraanni mootummaan bobbaasu irra deddeebiin uummaticha irratti raawwataa jirudha jedhan. Waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf bobbaafame haleellaa jabaa waraana bilisummaa Oromoo irraa isa mudate haaloo ba'uuf ta'ee jedhee uummata nagaa dararaa jira jedhu maddeen odeeffannoo OMN gocha diinummaa sababa Oromummaa isaa qofaaf uummata keenya irratti raawwatamaa jiru kanatti xumura gochuun kan danda'amu ammoo waloon falmachuu qofaan akka ta'es hubachiisan. Haalli hin jiru haalli nuti uummanni Oromoo qabu gaacha walii ta'ee karaa wal dabarsee riqicha walii ta'ee wal ceesee qabsoo uummata Oromoo fiixan ba'u callaa. Kutaalee Oromiyaa lolli kun itti geggeeffamaa jiru biroottis ajjeechaan lammiilee nagaa saamichi qe'ee gubuu hidhaa fi reebichi taatee guyyaa guyyaan waraanni mootummaa uummata nagaa irratti raawwataa jiru ta'uu odeeffannoon yeroo yeroon OMN qaqqabaa jiru ni mirkaneessa. Godina Gujii magaalaa Nageellee fi aanaalee hedduu keessatti opereeshinii riphee lolaa balleessuu jedhuun maatiin loltoota miseensota waraana bilisummaa Oromoo jumlaadhaan hidhamaa jiraachuu jiraattonni OMN itti himan. Jiraattoti akka jedhanitti kaampii waraanaa dabalatee buufataaleen poolisii jaarsaa fi jaartii hawwanii fi ijoollee reefu dhalatteen guutamuu isaanii dubbatamaa jira. Guyyoo Waariyoo gabaasa bal'aa qaba. Oromiyaa godin Gujii lamaan keessa seeliif maatii shanii maqaa jettuun jaarsaaf jaartiin diqqaa guddaan haawwan ulfa dabalate maatiin miseensoti isaanii waraan bilisummaa Oromoo kee jiran cuuf jimlaan hidhamaa jiraachuu isaanii dubbatama. Jiraattoti Oromiyaa miidiyaa neetwoork dubbis hasuuda nageenyaatiif maqaa warra hin dhaabne barbaadan kun akka jedhaniitti magaal gudditti godinicha Nageellee Boorana seenuuf ba'uun akka dhowwamte torbaan lammeessuu irratti argama. Geejjibaaf intarneetti dabalate tajaajili hundi gargar cite jira. Namni qaala'insi jireenyaa hongeef gaagam nageenya irra kakaayi garaachanuu miidhamuu irratti argamaa jedhan. Gaagam siyaasaa khabar 2018 irra jalqabu woboof mootummaa biibulchi jidduu deema jiruun kibba Oromiyaa kan keessa qulqulloota hedduutti jeefame. Nam baay'ee lafaaf qabeenya ofirra buqqaayi. Dhiibbaaf sarbamiinsi mirga namoomaallee waan aganaa jedhaniini. Dheed waraanni bilisummaa Oromoo dhuunfatee jedhaniif arda waraana kun keessa socho'uuf keessa mootummaan bu'uuraalee misoomaa jechuun geejjibaaf barnoota tajaajil fayyaatiif tajaajil bilbilaa aguumata irra kutate waggaa lamcaaluu jirra. Aanaalee Gumeel Dallootiif Liibani gandooti akka Malka Gubaa, Bulboole, Booba, Mugaayoo, Hadhees, Qoraatii, Dhakaan Qallaan, Ardooti, Adaadii, Aalaggeef dheed baay'ee tajaajil geejjiba dhoqdhoqqee dabalate mootummaa waan dhoowweef uummati magaalaan addaan citu maatii warra achi qabdu rakkoo nageenyaatiif immoo akka maqaa warran dhaabne barbaadan Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti maane. Aanaan Gumeel Dalloo guutuma guutuu waraan bilisummaa Oromoo cibra soddon booroo Haliiban keessa socho'u waan dhuunfatamteef mootummaan guutuma guutuu gad lakkisaa bahee walakkaa waggaa caaluu jira. Aanaan Liiban immoo waraan irra Sooriyaaf Liibiyaa irrayyuu garagarummaa tokkollee hin qabu jedhan. Waadara Agogooroo Doola qofa don taane Gujii baarra Gujii lixaa godin Gujii irra Booranatti maluuf karaan bana waan hin taaneef qunnamtiin uummata rakkoo taate jirti. Sababa hanqin roobaatiin horii qabcufoon geen dhabuun siyaasa baraatiin kayaratu uummati Oromiyaa kibba kun ammas maqa shanee jedhu waqti sila bokkaan roobe midhaan facaafachuu qabnu mootummaan maqa shaneetiin ugguree manidhaan nu guura jiraachuun jireenya nu tadheessiti jirti jedhan. Akka heer biyyattiin namni umriin isa 18 geet kamuu nam guddoof bar waan taateef balleessaaf midhaan sasaatiin matasa waan dabarte qaamni itti gaafatan fudhat jiraachuun qabtu.
heer biyyatti salphisuun seerota itti bulmaata hundi diige biyyatti gaaga'u ka jirsirni qeenxeen bilxiginnaa garuu hojii shororkeessummaa isa ta'umat gooluu tan jabeessa akkuma tufufee jira. Barattoonni fi hojjettooti Yuunivarsiitii Wallaggaa uummata rakkoo nageenyaan godinaalee Wallaggaa keessaa qe'ee isaaniirraa buqqaaniif deeggarsa taasisaa jiru jedha gabaasii BBC'n baase. Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa taleellaa uummata nagaa irratti dhaqqabaa ture lubbuun namoota hedduu darbuun kumaatamni ammoo qe'ee isaaniirraa buqqaanii jiru. Aanaaleen akka Kiiramuu, Giddaa Ayyaanaa, Amuruu, Abee Dongoorootti humnoota finxaaleeyyii Amaaraatiin irratti banameen lubbuun namoota nagaa hedduu galaafatamuu fi qabeenyi isaanii manca'uu gabaafamaa ture. Irra caalaan uummata qe'ee irraa buqqa'ee faffaca'ee akka jiruu fi bifa qindaa'aa ta'eenis deeggarsi mootummaa irraa argamu akka hin jirre jiraattonni himachaa jiru. Yuunivarsiitiin Wallaggaas rakkoo kana hubachuudhaan koree deeggarsa walitti qabu hundeessuun uummata kana cinaa dhaabbachuuf hojjechaa turuu walitti qabduun koree deeggarsaa Dr. Alimaa Jibril BBC'tti himanii jiru. Barsiisoti yuunivarsiitichaa mindaa isaanii ji'a tokko barattoonni ammoo nyaata yuunivarsiitichi isaaniif dhiyeessurraa baajetii irrachuun akka buqqaatotaaf oolu gochuu isaanii Dr. Alimaan himan. Barsiisonni yuunivarsiitii Wallaggaa lammii biyya alaa ta'an mindaa isaanii irraa walumatti birrii 600 ol akka gumaachanis dubbatanii jiru. Dhaabbilee akka baankii magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee jiran keessaayis hojjettooti amma dandeettii isaanii gumaachuun maallaqni fi uffati hedduunis walitti qabamuu himan. Godina Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa aanoleen deeggarsa barbaadan 9 adda ba'uu kan himan Dr. Alimaan torban tokko keessatti midhaanii fi uffata qophaa'ee akka dhaqqabsiisan dubbatan. Namoota manni jalaa gubateef mana ijaaruuf godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti ammallee namooti ajjeefamaa fi manni gubataa waan jiruuf ammatti hin danda'amu jedhan. Garuu tarii yoo gara qe'ee isaaniitti deebi'anii fi haalli tasgabbaa'ee arfaasan waan gahaa jiruuf haala itti sanyii facaafatanii argatan irratti deeggarsa gochuun ni danda'amaa jedhan. Godinaalee Wallaggaa afran rakkoo nageenyaaf erga saaxilamanii amma yoo xiqqaate waggootii 3 darbanii jiru. Ummati tasgabbii argachuun oomishee jiraachuuf rakkoo hamaa keessa galee jira. Ummati midhaan nyaataa fi midhaan gabaaf oolu oomishuun gabaa biyyattii irratti dhiyeessuun beekamu amma qabeenya isaa dhabuun deeggarsa barbaada. Dr. Alimaan akka jedhanitti deeggarsi isaan walitti qabanii fi lakkoofsi namoota deeggarsa barbaadanii waliyyuu hin argu. Deeggarsi nuyi goonu yoo wal simuu baate illee garuu dirqama keenya baachuu itti fufnaa jedhan. Koomishinii hooggansa sodaa balaa Oromiyaa kan turan obbo Mustafaa Kadir ji'a Guraandhalaa keessa mootummaan kanneen da'oo buqqaatotaa jiran malee kanneen bakka bakkatti faca'anii mana namootaatti gugatanii jiraniif gargaarsa hin godhu jechuu isaanii BBC yaadachiiseera. Naannoo Oromiyaa godinaalee 9 keessatti namooti 591 fi 590 ta'an sababa rakkoo nageenyaan buqqa'uu himan. Kanneen keessaa namoota bakka rakkoo nageenyaa jiru keessa jiranirraa kan hafe namoota 468 caalaniif deeggarsi godhamaa jira jedhan obbo Mustafaan. Kunneen godinaalee Wallaggaa afranii fi Gujii lamaanis ilaallataa jiran. Guutuu Oromiyaatti namoonni miliyoona 4 fi 163 caalan gargaarsa midhaan nyaataa ka barbaadani akka qondaalli kun jedhanitti. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti waajjirri gargaarsa namoomaa qindeessu Ochaan godinaalee Wallagga Bahaa fi Lixaatti buqqaatoti 250 caalan kanneen gargaarsa barbaadan ta'anillee garuu gargaarsi godhamaa fi akka hin jirre himee jira. Abbootiin warraa qe'ee isaaniirraa buqqaan 37 caalan da'oo fi meeshaalee gargaarsaa barbaadu garuu erga majjii bara darbeeti gargaaramaa hin jiranii jedha Ochaan. Odeessa maddeen alaatiin pirezidantiin France Emmanuel Macron filannoo pirezidantummaa kadilbata kaleessa gaggeeffameen morkattuu isaanii Liipiin mo'achuun marroo lammaffaaf turtii waggaa 5tiif pirezidantii ta'uun filataman. Macron filannicha 9% yoo mo'atan Liipeen immoo 41.45 argattee jedhan. Filannoo kanaaf namoota galmaan keessaa harki 72 ol osoo hin filatin hafuutu himamaa. Guyyoo Aadiyoo gabaasa bal'aa qaba. Bulchaan Faransaay Emmanuel Macron filannoo pirezidaantummaa dilbata kaleessa gaggeeffamtu morkattuu saleepii caaluuf marsalammeessuuf abba gadaa ta'e. Macron jaartigan 53 tan qabxii waliigala 58.55 fi 41.45 yoo biyya qaa'u pirezidaantii hundi keessanii ta'uun isan tajaajil jechuusaa miidiyaaleen gabaasan. Qaala'insi jireenya hambisuu, gibir diqqeessuu, uummata keessatti iskarvii yookaan haguuggii musliima dhowwuu fi yaada godaantota
mo'achuurra riiferendamii gaggeesse jedhuun sagalee namoota miiliyoon 13 argate mucaan kun haasaw efir taawur jal dhaabbachuun uummata dabarseen filannoon xumuramu labsuun uummata biyyattii il tokkoon tajaajiluuf waa dagalee jedhan. I'm not a candidate anymore. I'm now the president of everyone. Sagaleen ammargan kun injifannoo guddaa yoo hajjati jaartii morkattu Maariyaa Leepiin immoo paartii abbasii irra fuudhuun Maakirooniin qolchaa ture. Taatullee namootan sadi keessa tokko kataan paartii warra lamaaniyyuu filachuu diduun sagalee namichi sadeessootiif kennu isaanii BBC'n gabaase. Harcaatiin filannoo tanarra dhalattee jedhan parsanta 72 yoo taate. Eegii filannoo pirezidaantummaa kabar 1969 ta'es kun gadaanaa jechuu jiru. Imaanuweel G. Mikaayil Feederik Maakirooniin nam ganna 44 yoo ta'u barata diraamaa ta'e barsiistuu satagan 25tiinis caalti fuudhu isaa dubbata. Birigiit Maariyaa Kilaawuda Maakiroonii jedhamta amma jaarti gan 69 inni immoo gamees ganna 44 inni waggaa 15 isiin immoo waggaa 40 taatee wal baratan isiin barsiiftuu inni barata ture jedhan. Maatiin akka inni siin fuuneef yookaan jaartiin muca kanaaf aartaatu tun akka ilmi isaanirra fagaatta keekachiisaa turanillee inni isi malee dubartiin bira naafaraam jechuun niiti godha. Filannoo aduu guyyaa kaleessa abbaan gadaa beekam kanaan guyyaan kun lamiilee biyyattiitiif boqonna taatus uummati biyyattii kamiiliyeen sadi caal warqan lamaan waan hin jaalatiniif kaardi isaanii hin kenninee jedhe. Maakiroon haasaw taasiseen duub bulchiinsi isaanii warra filachuu did kanaaf deebii kennu qab jechuun dhaadate dadhaban. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt. Kees barkum lamaaf 21 kibba Faransaay daawwannoo jirka tur pirezidaantiin Firaans Emmanuel Macron uummata keessa nam tokkoon kabalamuun isa yaadatama. Viidiyoo gaafas bal'inaan qoodamuun ijoo miidiyaa hawaasaa idilee taatee Macron naannoo magaala Vaalensiitti yeroo gar namoota dalladuu dhaabbatanii fiigichaan dhufu mul'ata. Namooti kun warrumi simachuuf dallaa duub dhaabbatan fakkaatu. Inni Biraamberg fuudhuuf jennaan namtichi tokko xuruuphatee dhabanaa isaanii keessa didiimes. Wamtaatee fuduu Maakiroon injifachuun gaggeessitoota gamtaa Awurooppaatiif oduu gaarii yoo taatu kanneen imaammata gamticha morman kaadhimamtooti faarraayit filatamuu danda'a jedhuun raafamaa turan. Chaansilarii Jarman Olaaf Skoolaaz nam jalqaba erga gammaddee Maakiroon erga keessa bulcha jalqaba yoo taatu waliin ta'u waraan Raashiyaa Yuukireen irra banti qolachuurra waliin mari'annaa jedhe. Pirezidaant Joo Baayiden walti dhiyeenyaa waltumsi waan jedhu dubbatee dhimmi Yuukireen irratti akka wal deeggaruu qaban dhaamusa France 24 barreesse. Hiriyya dhugaa jechuun faaruu jalqab duree Yuukireen Volodymyr Zelensky immoo Awurooppaa tokkoomteef cimtu barbaani jechuusaa miidiyaaleen gabaasuu jiru. Gameessi ganna 44 abbaa warniiti gan 69 mucaan Faransaay Maakirooniin marsalammeessoof filannoo irraanee jedhan. Long live the Republic. Long live France. Daawwattoota oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolabneetu jirra waan wajjin turtaniif ulfaadha.